Akkam jirtu nagaa araarriif ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif abaayitu jechaa guyyaa irraa kana kan wal wajjin ilaallu matureen kan jedhu Kiristoos maaliin qoree si ilaala? Kiristoos maaliin qoree si ilaala? Leewwota boqonnaa 25 lakkoofsa 23 jalqabnee gaafa dubbifnu akkas jedha. Lakkoofsa 23 irraa lafichi kan koo waan ta'eef isin immoo galaadhaa fi warra yeroodhaaf lafa koo irra teessan waan taataniif lafichi gurguramee achiin hafuun irra hin jiru. Guutummaa biyya dhuunfaa keessanii keessatti wanta ittiin laficha furtan qabaadhaa. Isin warra Israa'el keessaa tokko hiyyoomee araddaa isaa yoo gurgure aantiin isaa dhufee wanta obboleessi isaa gurgure sanaa haa furu. 26 aanti isaa furu kan hin qabne immoo ofii isaatii wanta fure sanaaf isa ga'u yoo argate ergaa itti gurgure kan waggoota darbanii lakkaa'ee wanta isa irraa hafu namichaaf haa baasu, ofii immoo araddaa isaatti haa deebi'u. Deebisee fudhachuudhaaf kan isa ga'u of harkaa yoo dhabe garuu araddaan inni gurgure sun amma ayyaana waggaa 50ffaa isa itti aanutti isuma bitatee harka hin tura. Ayyaana waggaa 50ffaa sanatti isa harkaa hin ba'a. Namichis araddaa isaatti hin deebi'a jedhaan. Leewwota boqonnaa 25 jalqabnee gaafa dubbisnu as keessatti wanta ittiin waaqayyoo ilmaan namootaa qoru agarra. Iddoo kana keessatti wanti nuti beekuu qabnu yoo jiraate waaqayyo saba Israa'eliin akkamitti geggeessaa ture yookiis saba Israa'elii maal gochuu akka isaan qabaniif isaan ajajaa ture kan jedhu ilaalaan. Akkuma kana kaayyoo waaqayyo saba Israa'eliif qabu maal ture kan jedhu iddoo kana keessatti agarraan. Waaqayyo saba isaatiif yeroo adda addaattiidha karoora garaagaraa kan inni baasu. Sababiin isaa saba isaatiif waaqayyo isa waan ta'eef. Yeroo Israa'eloonni Kaanaanin qubatan Leewwota warra mana qulqullummaa keessa qubatan irraa kan hafe lafti guutummaa saba sanaaf hirama tureen. Maatiin hundumtuu akka qomoo isaanitti lakkaa'aman akka baay'ina lakkoofsa maatiitti hundumti isaanii dhaala hirmaa turaniin. Namni tokko qabeenyaa isaa yeroodhaaf yoo qabsiise dhaala ijoollee isaatii dhaabbataadhaan jijjiiruu hin danda'uun. Lafa isaa yoo furuu barbaade yeroo kamillee taanaan bilisummaa qabaan. Liqiin hundumtuu waggaa 7ffaatti waan haqamuuf jechuudhaan. Lafa isaa gaafa sanaa irraa deeffachuu hin danda'an. Akkasitti maatiin hundumtuu qabeenyi isaa eegamaaf. Jechuunis qabeenyi gaaf tokko yoo laatame gaafa waggaa 50ffaatti liqii isaa namni suni irraa deeffachuu hin danda'a waan ta'eef. Iddoo kana keessatti wanti nuti agarru maatiin hundumaatiif qabeenyi isaa in eegamaaf jechuudhaan. Akka kanatti garmalee sooromuu fi garmalee iyyoomuun akka kanatti daangeffamee ture yeroo sana. Haa ta'u malee kan hundumaa mijeessuudhaan iyyummaan hin dhabamsiifamneen iyyumnis guutummaatti dhabamuun isaa karoora waaqaa mitiin. Sababiin isaa karaa ittiin amalli namootaa fooyya'u keessaa iyyummaan isa tokko waan ta'eef iyyummaan guutummaan guututti balleeffamuun karoora waaqayyoon turreen. Garuu namni hundumtuu garmalee sooramuudhaaf garmalee iyyoomuun daangeffamee ture akka sanatti jechuudha. Akkuma kana Keessadii boqonnaa 15ffaa gaafa dubbifnu waaqayyo akkamitti akka inni qoree nu ilaalu agarraan. Obboloota kee warra mandaroota biyya kee isa waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessa jiraatan keessaa inni tokko dhabaa yoo ta'e garaa ittiin jabaatin yookiis harki kee obboleessa kee isa dhabaatti hiixachuu hin dhiisin. Lakkoofsa 8 irraa harka kee diriirsiif wanta isa barbaachisu amma ga'utti liqeessiif jedhan. Seenaa kana gaafa ilaallu harka qalleessi bara hundumaatti iyyuu ilmaan namootaa gidduu akka isaan jiraatan agarraan. Kanaaf harka kee diriirsii fi wanta isa barbaachisu amma ga'utti dhabaa isa gidduu jiruudhaaf kenni yookiis liqeessii fi laadhuuf kan jedhu dubbii iddoo kana keessatti agarraan. Lakkoofsa 11 irraa gaafa dubbifnu akkas jedhan. Namni deegaan biyya kee keessaa waan hin dhabamneef obboleessa kee isa dhabaa fi deegaa biyya kee keessa jiruuf harka kee akka diriirsituuf sin abboomaa jedhaan. Namni deegaan biyya kee keessaa waan hin dhabamneef obboleessa kee isa dhabaa isa deegaa sanaaf harka kee akka diriirsituuf sin abboomaa. Obboleessa kee isa dhabaadhaaf akka harka diriirsituuf abboommi akka ta'eeti iddoo kana keessatti agarraan. Waaqayyo akkasitti ilmaan namootaa kan inni abboome.
yommuu jalqaba addunyaan uumamte kaasee hanga sadarkaa har'aatti iyyumni addunyaa irra jiran jechuunis itti fufee jira baduu hin dandeenye. Sababiin isaa iyyummaan guutummaan guutuu balleeffamuun kaayyoo waaqayyoo hin turre jechuudhaan. Ilmaan namootaa wanti isaan gochuu qabanii isa dhabaa isaan gidduu jiruuf harka isaanii diriirsuu akka isaan qaban immoo abboommii waaqayyoo ilmaan namootaa abboomuudhaan. Akkas jedha. Kiristaanota kan ofiin jedhan baay'een isaanii waan hiyyeessota kan biroof qusatan utuu hin qabaatiin uffataaf horii baay'ee baasu. Uffata salphaatiin illee mataa isaanii uwwisuun kan itti cimu rakkatoonni baay'een utuu jiranii isaan fayyaa fi uffata gati jabeessa qabaachuun akka isaan irra jiru yaadu. Obboleettotaa haala uffata keetiitiin qajeelfama macaafa qulqulluu wajjin utuu wal simsiiftee obboloota kee warra hiyyeessa gargaaruuf horii gahaa hin qabaatta turte. Horii qofaas osoo hin taane yeroos in argatta turteedhaan. Yeroos in argatta turte. Yeroos in argatta turte. Iddoo kana keessatti dubbi tokko garraan. Dubbi kana gaafa ilaallu akka komee wayittidha wanti ka'u. Jechuunis kiristaanota kan ofiin jedhan baay'een isaanii waan hiyyeessaa qusatan osoo hin qabaatiin uffataaf horii kan biraatti qabeenyaa isaanii qarshii isaanii garmalee baasuudhaan utuu isaan kun haala salphaadhaan mataa isaanii of uwwisanii rakkatoonni baay'een hin gargaaramu turaniidhaan. Rakkatoonni baay'een hin gargaaramu turanii. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28ffaa lakkoofsa 27 yoo dubbistan akkas jedhaan. Nama hiyyeessaaf kennuutti omtuun irratu. Namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa in abaaramadhaan. Guddaa in abaaramaan jedha. Sanummoo kiristaanonni hiyyeessotaaf kennuun dirqama jaalala akka ta'e hubachuu danda'u qabuun. Hiyyeessaaf kennuun akka qajeelfama macaafa qulqulluu ta'ee osoo jiru yookiis gargaaruun qajeelfamaa yookiis abboommii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu Israa'eloonni lafarra jiraachaa turan isaan abboome akka abboommitti kan kaa'e gaafa ta'u arras abboommii ta'ee kan jiru ta'uu isaa hubachuun salphaadhaan. Wantoota waaqa tolfamaa ta'an irratti wantoota qalbii yeroof humna waan kabajamaa irra oolu qaban nama duraa saaman irratti qabeenyaa meeqatu dhangala'aa oola. Manaa fi qodaa mana keessaa gatiin isaanii mi'aa ta'e bituuf mataa ofii gammachiisuuf nyaata fayyummaaf hin taaneef nyaata qananiif fedhii nama miidhaniif horii ammamiitu qisaasamaadha. Kennaa nama tokko illee hin fayyadneef horii meeqatu badaa. Har'a kiristaanonni lubbuu harka seexanaa keessaa oolchuudhaaf horii baasuu irra caalaa wanta hin barbaachifne wantoota nama miidhaniif horiif yeroo isaanii yommuu isaan baasan addunyaa kanatti mul'atan. Warri hiyyeessonni mataa isaanii akka gargaaraniif wanti godhamuu danda'u hundumtuu ergaa godhame gursummoota ijoollee abbaa hin qabne warra dullooman gargaarsa kan hin qabneef dhukkubsattootaaf gara laafinniif kunuunsi godhamu qabu ammallee hafee jira. Warri kun gaafa hundumaa dagatamuu qaban si gidduu waan jiraataniif jedhan. Gursummoota warra abbaa hin qabne warra haadha hin qabne ijoollota isaan kun bara hundumaatti si gidduu waan jiraataniif dagatamuu qabanii jedhe dubbata. Ijoollee mataa isaanii warri hin qabne ijoollee namoota kan biroo kunuunsuudhaan hojii gaarii hojjechuu hin danda'uudhaan ijoollota kan biraa warra rakkatanii jiran gargaaruudhaaf addunyaa keenya irratti namoonni ijoollee mataaf hin qabaanne hin jiraatu. Garuu qabeenyaa hedduu kan qaban jiru. Iddoo kana keessatti wanti nuti beekuu qabnu isaan kun wanti isaan gochuu qabanii ijoollee mataa isaanii warri hin qabne ijoollee namoota biroo kunuunsuudhaan hojii gaarii hojjechuu hin danda'u turanii. Qooda bineelda mana keessatti xiyyeeffannoon kennamu qooda horii duudhaadhaaf arjooman ijoollee xiqqoo amala isaanii fakkeenya waaqayyootiin bocuun kan danda'amu irratti xiyyeeffannoo isaanii haa kennan jedhaan. Kanaan iddoo kanatti wanti nuti hubachuu danda'u qabnu. Mana keenya keessatti wanti nuti kunuunsinu yookiis wanti nuti xiyyeeffannoo baay'ee itti kenninu utuu dadhaboon ijoolleen abbaa hin qabne kan karaarra ta'anii ilmaan namootaa kadhatan jireenya gadadoo jireenya rakkinaa jiraatan utuu isaan jiranii xiyyeeffannaa keenya kan nuyi manatti tiraannee jirru bineelda mana keessaattiidhaan. Qooda bineelda mana keessaatti xiyyeeffannaa keenya laannee isaaniin kunuunsinu ijoollota karaarra jiraatan isaan sanaa fuunee yoo kunuunsine eebba barbaachisu harka waaqayyoo keessaa argachuu hin dandeenya jedhaan. Kanaaf xiyyeeffannaa keenya sanatti kennuu danda'u qabnaan. Warri gargaarsa hin qabneef hiyyeessonni kunuunsa isaanii irratti akka hirkataniif isaan gidduu kaa'uudhaan Kiristoos hordoftoota isaa qora. Ijoollee isaa warra rakkina qabaniif jaalalaaf tajaajila goonuun jaalala dhugaa isaaf qabnu mirkaneessina. Isaaniin dagachuun bartuu sobaa ta'uu keenyaa fi jaalala isaatti keessummoota ta'uu keenya labsuu keenyadha jedhaan. Warroonni gidduu jiran sana dagachuun keenya
bartuu Kiristoosii yoo jenne jaalala isaatti keessummoota ta'uu keenya isaaf mirkaneessuu keenyadhaan Waaqayyo bara hundumaatti kan inni ittiin ilmaan namootaa qoru warra gargaarsa hin qabneef hiyyeessota kunuunsi isaanii nurratti hirkate ilmaan namootaa gidduu kaa'uudhaan harka gargaarsa ilmaan namootaa kan barbaadan isaan namoota gidduu kaa'uudhaan gaafa hundumaa hordoftoota isaa qoraa'edhaan isaan dagachuun garuu bartuu sobaa ta'uu keenyaa fi jaalala isaatti keessummoota ta'uu keenya labsuu keenyadhaan kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kan nutti laachuu danda'u qabnu kanadha warra karaa bukkee jiran warra akkatanii jiraatan ilmaan namootaa gargaarsa hin gaafatan isaan sanaaf harka keenya dhiitachuutu anaaf isin irraa eegama gooftaan isa barreef isa dhageenyi nuuf eebbisu galatooma.